السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفوني أكمل سوق قبل متوتاتي جل تمتوتا channel فاورو الرسول التلفزيون تنجر قبتي كنا بارتي إسلام مفا كافي تيبي سينا رسولاتي عليه الصلاة والسلام أكسما سينا صحابتا رسولا كوكي تتقبتي ترودا كنا في سينا نبراتو هدو برنا سينا رسول عليه الصلاة والسلام سينا صحابة رسول عليه الصلاة رضي الله عنه واردا إذا براتون سينا إذا براتون برباج سادا وان تهجتة هنگا كوبي مكيناتي نولين تركي داري سنيننا gafin kenna kawiya ra madura fat to ko pakati hanga gafi kadeki dabartine tinjira gafin kenna ra gafi isa sagla fa ka tifo yotau oblis kenna kami kopi sibira kopop tajirta bare zaman je kawan aku payawan bene daru apa ya bang ani wan aku payawan bene daru ani jahat aku apa daru aku bahasa di wan si kopai nat si biasa wan heavy ate ready tauda waktu kopa tauda itu dah cerai kam haye gafin kenna akan yati hada mu'mintuta safiya rasul sallallahu alaihi wasallam yom fudani jet gafin ke jalta wato yom fudan hada mu'mintuta safiya yom fudani hijra era wagga janafat hijra era wagga janafat ganna yoke wagga janafat fudan jechuudha haye kafi sirda warroonni garii nama safiya majatti jedhu kana dhageettanii beeytanii jaartii rasuulaa safiyaa jedhamti akkasumaan gawaddaa hin jenna marti gaarii haye bakka bu'aan muslimtoota deette intalli warra haashim eenyu jedhamti bakka bu'aa muslimtoota deette intalli warra haashim eenyu jedhamti bakka bu'aa tadeette isiinis tadeette suni haati Faaxumaa jedhamti Faaxumaa nu wali baay'ee kana Faaxumaa taala suraati kamu kala demotu Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib Faaxumaa intala Asad Rasulamo tam Ali terumte juga Faaxumaa tasadi ka isakana dente ju Faaxumaa mo berda mira Rasulullah Ali ya bera Faaxumaa mo Ali terumte ju bahkan Faaxumaa kana dunia lah tahasa di mana Rasulullah timi akan warka oritti testa bera ko rawante jette itti gati ortoni wan intane baratani akkasi sini sirra natti fakkate haye gafi ko to kofa kariyan ni ta rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam yom du tajal dijan hijra dura wagga sadafa hijra wagga sadafa itu rasul hijra dura wagga sadafa oso rasul rabbi alaihi salatu wasalam madina hin godanin dura wagga saditu du tajitu rabbi rabbi jallatu gafi ko lamma fa nama islamu ma daf gahi hiddu gumachi kesabi akkasuma mo dubartoota ran nama jalqaba amane raayisi nama seenaan isi kitaaba keessatti seenaa keessatti nama seenaan isi akkaan guddaati rabbi irraa jaallatu hayyee gaafii kudha lammaffaa gaafii kudha lammaffaa kan jedhaa maaliif maqaan Abdallah ilma Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam xayyibii fi xaahir jedhamee yaamame xayyibii fi xaahir jedhamee yaamame maqaa lamaan jechuudha maqaa qoosallee jedhamee yaadubatamaan kan jedhamee innis kan akkas jedhamee itti moggaafameedha sababni isaa waan erga Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ergamanii booda dhalateef jechaadha xayyibii fi xaahir xayyibii kun waan gaariidha gaarummaa kana ibsuu barbaadete waan kana ibsuu barbaadete na fakkaate saniifin akkas ta'e hayyee hanga ammaatti gaafii bareeda deebisaa jirta itti aanullee moo hin deebiftam jechuu abdii qabaa jechuudha gaafii kudha sadaffaa gaafa ijoolleen rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam Zaynabaa fi ruqiyaan dhalatan umrii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam meeqa jedha waggaan isaanii gaafa jarri kun lamaan dhalatamu jarri kun lamaan wajjin dhalatanii wajjin dhalatanitti gargar gaafa dhalatanii malee nama gaafanii wajjin dhalatu isaanii yoon naa isin jarri kun uummatni jara kana garagaraami garagara ta'uu danda'a maarree ni yaala garuu mee hayyee Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa Zaynaba dhalatu waggaan isaanii 30 gaafa Zaynaba dhalatu 30 gaafa mootii Ruqiyyaa dhalatu
waggaa sadii dursiti Zaynabatu waggaa sadii jechuudha Rasuulaa laafuu kanaafuu gaafa Zaynabaa waggaa 30 gaafa Ruqiyyaa immoo waggaa 33 jechuudha Rasuulaa gaafa Zaynabaa waggaa 30 eegatti immoo waggaa 33 jecha Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam kanarraa maal fudhannetti barnoota gaarii fudhanne akkasumas wala sana fudhannu tokko ka jiru ilmaan hormaatatti yeroo isaanii addaansiisuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Inni tokko hanga hodhee haadha isaa irraa jajjabaatee achi bahutti yeroo waggaan gaafa dhufe ilmaan waalleen qabattu waalleen qabaattu jechuudha. Wal yarsiti jechuudha. Kanaafuu seera addaan ittiin tursiisuu danda'an maal dirree seera galuu danda'uu qaba. Sagantaa biraa irratti dubbanna kana. Sagantaa biraa irratti nu eega. Akkaataa qusannaa jechuudha. Ammaaf gaafii karaa 14ffaatti qajeelu yoo ta'u salaanni yoom dirqama godhamte jedha salaanni yoom dirqama godhamte salaanni amma nu salaannu guyyatti 5 salaanni kuni yoom dirqama godhamte salaanni kan isin dirqama godhamte guyyaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam mi'raaj ol bahan yookaan samii ol bahan guyyaa sana irraa dirqama godhamte salaanni jechuudha wanti hedduun ajaa'ibsiisu keessa wantoonni hedduun Rasuulatti waa hin godhamne osuma isaan jiran lafarratti itti godhamne garuu jechuudha salaanni sanii bahanii fuudhanii dhufan kana jechuun salaanni kun waa hedduu keessatti akkaan jajjabeeffamaa ta'uu isaa ibsa kanaaf warroon hadha haata dhiisee taa'umoo salaanni akkana jajjabeeffamaa ta'uu wajjin hedduu nama gaddisiisa amaanaa guddoo ta'uu jechuudha kanaaf nama of dagatu rabbi nu taasise ayyee gaafii nagammaatti gaafii baay'ee babbareedaa ta'e deebisaa jirta har'atti qophooftee dhufte na fakkaate torbee immoo baay'ee si dhibaa ture hayyee gaafii 15ffaa intalli Rasuula sallallahu alaihi wasallam tan dura heerumte eenyu intala Rasuulaa irraa tan dura heerumte eenyu jedhamti maqaan ishee Rasuulli dulee hedduu qabanii isa keessa heerumte tam jettee mire Zeynabaadha Rasuulli paartii tarii keessa dabarsanii turre akka waliigalaatti lama meeqa qaban jenneeyyu ilmaan torba qabanii very nice haati muumintoota Aayishaan yoom duute jedha radiyallahu anha ودوتي شيء دوتي عايش هذا باتي رمضان كيس حلقة قرآن الوفاء إجراء الرا وقع شنتني سديت تيجي جو وكيف هندسة سديت تيجي إجراء هذه ربي نكره جل نما حديث هديو ديسين وبرانغه هبي نما برنو تجاري كسلام استرا برنو كيسا ثابا كيسا نما تقولي gaafin 17ffaa ijoollee Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam keessa dubbii fi bifaanillee kan Rasuula fakkaatu eenyu jedha dubbii bifaanillee kan Rasuula fakkaatu tan ammallee Rasuulli akkaan jaalatanii fi akka malee isaan ammallee amaanaa fi istira yookaan miccitiitti matanillee tataate Faaxumaadha radiyallahu anha eeyyan rabbiin isee irraa jaallatu Faaxumaadha jecha gaafin jenna guyyaa irraa irratti gabaabbataan fakkaatu Faaxumaan akkasuma immoo dura buutuu dubartii jannataatiif kunis jira nama baay'ee sadarkaa guddaa qabudha rabbi sirraa jaallatu gaafin kenna akka guyyaa irraa kana fakkaata warroonni obsaan waa dhageeffachuu dandeettaniif waa baratuudhaaf kaayyoo qabdan asirraa barnoota hedduu fudhatan jennee abdii qabna kanaaf paartii sadaffaatti hanga walitti deebinu turtii gaarii isiniin jenna kanaaf hundumti keessanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi